Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Baga ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa magaalota naannichaa ammayyeessuu fi misoomaa saffisiisuun jiruu fi jireenya uummataa fooyyessuuf ergama kennameef qabatee hojjechuu irratti argama. Magaalonni giddugala badhaadhinaa akka ta'aniif xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Eeyyen magaalonni giddugala badhaadhinaa akka ta'aniif rakkoowwan hawaas dinagdee magaalonni qaban addaan baasuun irratti hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, biirichi tarsiimoo misooma magaalaa hojii magaalomsuu sadeen kanneen akka uummata magaalomsuu, lafa magaalomsuu fi mootummaa magaalomsuu lafa akka qabatuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechuun galma yaadame dhugoomsuuf hojjechuu irratti argama. Kana raawwachuufis galmoota magaalaa arfan wabii nyaataa lammiilee mirkaneessuu, dhaweessummaa guddisuu, tajaajila ammayyeessuu fi ogummaa dagaagsuuf hojjechuun bu'aa abdachiisaa galmeessaa jira. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Galmoota kanneen mirkaneessuuf magaalaan lammiileef iddoo mijataa akka ta'aniif hojjetamu irratti argama. Eeyyen inisheetiivii milkeessuun magaalaan iddoo gurgurtaa qofa osoo hin taane iddoo oomishaa taasisuuf qonna magaalaa bal'inaan qindeessuu, misooma beelladaa ammayyeessuuf kilaastara misooma beelladaa ijaaruu, indaastirii godoo ijaaruu, kenniinsa tajaajila ammayyeessuu fi kan kana fakkaatan fayyadamummaa uummataa dhugoomsan raawwii olaanaa galmeessuun danda'amee jira. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Magaalonni fakkeenyummaa badhaadhinaa akka ta'aniif misooma koriidarii bal'inaan hojjechuun sochiin fayyaalessa magaalota keessatti akka jiraatuu fi miidhagina magaalaa dabaluun jiraattotaaf mijataa akka ta'aniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Misooma koriidarii pilaanii magaalaa lafa qabsiisuu cinaatti magaalonni kuula haaraa qabaachuun dadammaqina damdanneessaa akka taasisaniif rakkoo hawaas dinagdee magaalaa hiikuu karaa dandeessisuun hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, bu'uura badhaadhinaa karaa sirriitiin bu'uureffamaa jiraachuun qabatamaan kan mul'achaa jirudha. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Biirichi kenna tajaajila mootummaa dhaqqabamaa ta'e deddeebii fi baasii karaa xiqqeessuun akka kennamuuf magaalota naannichaatti wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokko masoof bal'inaan akka ijaaramanii fi itti qoofiinsi abbootii dhimmaa akka guddatu hojii hojjetamaa jiruun fooyya'insa kenna tajaajilaa irratti galmeessisuun jalqabameera. Biiroon misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa misoomni magaalota keessatti jalqabamee hirmaannaa uummataan dabaluun itti fufiinsaan hojjechuun magaalota iddoo jireenyaaf mijatoo taasisuudhaaf kutannoo olaanaan hojjechuu irratti argama. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Inisheetiivoota magaalaa qabaman hojiirra oolchuun fayyadamummaa uummataas caalmaatti mirkaneessuuf gaafii fi fedhii uummata keenyaas yeroo yeroon deebisuuf hojjechuun bara kanas magaalonni giddugala badhaadhinaa akka ta'aniif qabeenyaa fi carraa misoomuu qaban qindeessuun akka hojjetamu hooggansa bilchaataa kennuun hojjechaa jira. Ayyaanni kan nagaa fi kan badhaadhinaa akka isiniif ta'u hawwa. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa. Du'aakeera Yesuus du'aakeera. Du'aakeera Yesuus du'aakeera.